Video keenya kanarraa keessatti kan ilaallu egaa ibsa baankiin biyyoolessa Itoophiyaadha. Namoonni akkaawuntii baankii garaagaraa irratti banatanii qabdan faayidaa yookaan immoo digital ID wajjin akkaawuntii keessa wal qunnamsiisuu akka qabdan yeroos murteessee kaayetin jira. So faayidaa wajjin wal qunnamsiisuun baankota garaagaraa irraa akkaawuntii qabaachuu dandeessan. Baankii daldala Itoophiyaa ta'uu danda'a, Oromiyaa ta'uu danda'a, Awaash jira, Siinqeen jira, baay'eetu jira jechuudha. So baankiiwwan kanneen keessa akkaawuntii qabdan yoo ta'e immoo egaa yeroo murtaa'e kanaan boodatti qabeenya achirraa qabdan qarshii akkaawuntii keessanirraa qabdan kamiyyuu sochoosuu hin dandeessan. Sana dura maal gochuu qabdanii direct gara baankota akkaawuntii itti banataniitti deemuudhaan bakka akkaawuntii itti banatan deemuudhaan baankii hundaa miti bakka itti banatan baankii san damee itti banatan irra deequudhaan national ID keessan qabatanii deeqtanii akkaawuntii keessanii fi national ID keessa wal qunnamsiisuudhaan salphamatti herreega keessan kan baankiidha akka barbaadanitti sochoosuu dandeessanii kana qofa osoo hin taane dijitaala gochuu dandeessan. Har'a kan ilaalu akkamiin wal qunnamsiisuu dandeessan kan jedhu gabaabinaan Telegram channel kan koo Telegram irratti linkiiwwan baankota garaagaraa isiniif kaa'ee jira. Akkanumallee dabalataan akkamiin wal qunnamsiisuu dandeessan warroonni hin beekne guutuu akka isiniif hojjedhu yoo barbaadan yaada keessan koomentii jalatti naaf barreessaa. Faayidaan isaa maalidha kan jedhu har'a ni ilaalla. Dabalataan immoo wanta kana yoo hin raawwatin dhiibbaan isirratti gahuu danda'u maal fakkaata? Akkanumallee dirqama faayidaa wajjin wal qunnamsiisuun akkaawuntii keessan kan baankiidha faayidaa wajjin wal qunnamsiisuun faayidaan namoota dhuunfaatiif qabu akkanumallee biyyaaf qabuu fi akkanumallee mootummaan immoo maaliif kanarratti xiyyeeffannoo gochuu danda'e kan jedhu viidiyoo keenya kanarraa keessatti ni ilaalla. Egaa salphumatti baankii biyyoolessaa irra yeroo seennu ibsa isaan baasan Diseembar 29 irratti ibsa baasaniitiin jiranii ibsa sanarratti waan isaan jedhan tokko tokko isiniin dhaqqaba. Ergasii immoo baankii keessaniin faayidaa keessaniin yookaan immoo dijitaal faayidaa keessa wal qunnamsiisuun maal fakkaatallee akkamitti wal qunnamsiisuu dandeessan kan jedhullee kan ilaallu ta'a jechuudha. Egaa gara ibsa kanaatti fi akkanumallee wanta isin gochuu qabdan baankii keessaniin akkaawuntii keessan faayidaa wajjin wal qunnamsiisuu yookaan digital ID keessanii wal qunnamsiisuun maal faayidaa qaba dhiibbaan inni qabu maalidha biyyaafis maal fayyada kan jedhu isiniin dhaqqabuu kan kootiin duratti baankiin biyyoolessa Itoophiyaadha ibsi isaan baasan maal fakkaata kan jedhu haa ilaallu. Ibsa kana kan baasan baay'ee Diseembar 10 yookaan immoo Taasaasii 1 irratti so almost amma xirrii keessa jirra yeroo amma viidiyoo kana waraabutti jechuudha. So kan turus hangam akka ta'e asirratti ilaaluu ni danda'a jechuudha. Egaa Itoophiyaa dijitaala taate egaa ifoomsuudhaaf yookaan immoo galmaan gahuudhaaf egaa 2030 yookaan akka lakkoofsa faranjootaatti 2030 irratti Itoophiyaa dijitaala taate ni ifoomsina jechaatiin ture Prime Ministeriin keenya jechuudha. So kanumarraa ka'uudhaan faayidaan immoo as keessatti gaheen inni taphatu maal fakkaata kan jedhullee isin dhaqqabu kan kootiin duratti asirratti ibsa Taasaas 2018 biratti Addis Ababa Itoophiyaa kan jedhu ibsa baasaniitiin jiranii National Bank of Ethiopia jechuudha baankiin biyyoolessa Itoophiያዳ የፋይዳ ዲጂታል መታወቂያ በሀገር በቀል ኢኮኖሚ አጀንዳና በዲጂታል ኢትዮጵያ ስትራቴጂ 2030 ውስጥ አንዱና ዋና አስቸኳይ ምሰሶ ሆኖ ተቀምጧል ጀዳ ኤጋ ከነ jechuun Itoophiyaa dijitaala taate ikoonomiidhaan dijitaala taatee fi akkanumallee Itoophiyaa istiraatiijii 2030 kana keessatti galmaan gahuudhaaf akka qabatanidha kan ibsan jechuudha. ለተለያዩ ዘርፎች አገልግሎት ለመስጠት አስቸኳይ ሁኔታ መፍጠር ተደራሽነትን ማረጋገጥና ዲጂታል የህዝብ መሰረተ ልማት መሰረት በመጣል በኢትዮጵያ የዲጂታላይዜሽን ሂደት ዋነኛ አስቸኳይ እንዲሆን ተዘጋጅቷል jechuudha. So ኢትፎምና ከዚህ ጋር ተያይዞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ፋይዳ መሰረት አድርጎ የሚሰጡ የፋይናንስ ዘርፍ አገልግሎቶችን በመቀናጀት ሀገራዊ ግብን ለማሳካት በትግበራው ላይ በሰፊው እየሰራ ይገኛል ወይንም እንደሚገኝ ይታወቃል ጀዳ በዛሬ ዕለትም በፋይናንስ ዘርፍ ወሳኝና የዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ጉዞ አንድ እርምጃ ወደፊት የሚያስኬድ የፋይዳ ዲጂታል የማንነት መረጃ ከሁሉም ባንኮች ደንበኞች ከባንክ ሂሳቦቹ ቁጥጥር ጋር በማገናኘት መስረጃን ወይንም ደግሞ ሆርሞናይዜሽን ማድረግ ያስፈልጋል ወንጀሉቱ አስራት ታይተን ጅራ ከነቹን ባንኪ ኬሰን ባንኪውን ገረገራ ቀባችሁ ደንደሰን አካውንቲውን ባንኪ ገረገራ ቀባችሁ ደንደሰኒ ኢሳን ከነን ራኮስ ሄረጋ ኬሰኒ ሉካ አካውንቲ ኬሰኒ ወልቆናም ሲሱዳን ፎምሱ ቀብነ ከንጀሩ ከን ፈካቱ አስራት ኢብሴትን ጅራ ገባቢናን ኢብሲኩን በላዳ ኢስም ዱቢሱ ኒ ደንደሰኒ አስራት ወንትስ ሊካሱ ወርባዱ ማሊዳ ማሊፍ ወርባች ናሽናል አይዲ ባንኮታ ወልቆናም ሲሱዳን ማሊፍ barbaachise kan jedhu akkanumallee namoonni baay'een
namoota yeroo ammaa kana hannaaf saaxilaatiin jiran namoonni baay'een baankii keessan national ID keessan wajjin akkaawuntii keessan wal qunnamsiifna baankii kamiinuu jechaadha qarshii irraa fudhataatiin akkanumallee namoota illee dogoggorsiisaa qarshii isaanii nyaachaatiin kan jiran soo kanas of eeggannoo isin gochuu qabdan isiniin dhaqqaba hanga dhumaatti yoo faana turtan information bal'aa walirraa arganna warroonni YouTube chaanaalii kana faana taatan subscribe like share gochuu hin irraanfatinaadha direct amma gara odeeffannoo keenya kanarraatti qabannee isiniif deebi'aa jechuudha national ID keessan akkaawuntiiwwan keessan kan baankii garaagaraa qabaachuu dandeessanii kana wajjin wal qunnamsiisuun maaliif isin fayyada kan jedhu dadhaan dursee asiniin haadha qabu. Egaa faayidaan isaa guddaan maalidha? Tokkoffaa akkaawuntiin keessan akkaawuntii baankiiwwan garaagaraa irraa yeroo baratan tokko qofa ta'a jechuudha. Ammaan booda maaliif sababni isaas digital ID keessan qofa wal qunnamteetiin kan banamu waan ta'eef tokko qofa qaba. Faayidaan guddaan immoo namoonni kanaan dura karaa tandaatiin dijitaala kanatti fayyadamuu hin dandeenye. Argitan yoo ta'e amma baankiiwwan 12 linkii isaanii ifa godhaniitiin jiran. Dijitaala ID keessan yookaan immoo ID keessan yoo qabaatan mana keessan teessanii ID keessanii fi akkanumallee baankii isaanii wal qunnamsiiftanii akkaawuntii keessan approved gochuu dandeessan. Salphumatti jechuudha. Mana keessan teessanii linkiiwwan baankiiwwan kanneen asirratti ilaaluu dandeessanii akkanumallee chaanaala kan koo telegiraamaa irra isiniif kaa'eetiin jira. So salphumatti maalidha? Mana keessan teessanii dijitaalatti fayyadamuudhaan intarneeta itti fayyadamuudhaan wanta hundayyuu sochoosuu akka dandeessaniif qabeenya keessan akka barbaadanitti intarneetaatti fayyadamtanii sochoosuu akka dandeessaniif mana baankii qaamaan dheequun osoo isin hin barbaachisin almost digital ID dhaan beekamtii argatan taanaan ashaaraan keessan wanta hundayyuu asirra kennitaniitiin jirta. So digitaala ta'eetiin jira jechuudha namni. So wanta kamirrattiyyuu wanta isin adeemsiftan kamirrattiyyuu mana keessan teessanii digital ID keessanitti fayyadamtaniitiin akka gaariitti maallaqa keessan sochoosuu dandeessan. Kana qofaa miti wantoota haaromsuu qabdan tokko yoo jiraates mana keessan teessanii haaromsuu dandeessan. Amma digital ID keessan qabdan taatan yookaan immoo faayidaa isa jennu jechuudha qabdan taanaan direct baankii daldala qabaachuu dandeessan akkaawuntii isaan mana keessan teessanii wal qunnamsiisuu dandeessan. Lakkoofsa faanii qofa isin gaafata dijiitii 16 kan ta'e isas salphumatti asirraa argachuu dandeessan. Dhumarratti ni argamti. ID keessan dhumarratti naannoo kanatti ni argamti. So isa lakkoofsa isin qofa itti galchuudhaan salphumatti OTP isin argama isa saniin approved gochuu dandeessan. Asirra wanti isiniif ibsuudhaaf yaade maalidha? Kanaan dura mana baankiidhaa deemaniitiin namoonni baay'een karakkachaatiin turan ammaan booda bilbila isaaniitti fayyadamuudhaan appilikeeshinoota baankiiwwan garaagaraa akkanumallee koodiiwwan garaagaraa jiran isaaniif fayyadamuudhaan tiraansfer walii gochuu karaa ittiin danda'an akka mijaa'eedha kan ibsamu jechuudha. Kana qofa osoo hin taane maallaqa kanaan dura biyyattiin argachuu qabdu irraa namoonni baay'een mana baankii keessatti ugguranii wantoota adda addaa kan adeemsifamaatiin ture yookaan dhuunfaadhaan kan adeemsifamaatiin ture kun amma to'annoon itti godhamu akka danda'udha asirraa hubachuun kan danda'amu jechuudha. So faayidaan kana yookaan immoo tarsiimoon wanta kanaaf barbaachise maalidha kan jedhu mee wanta tokko haa ilaallu. Tokkoffaarratti dhaqqabummaa babal'isuu fi qoqqoodamiinsa dijitaalaa magaalaa fi baadiyyaa gidduu jiru hir'isuudha. Yeroo ammaa kana magaalaa namni argamu baankiin naannawa isaatti ni argama waan ta'eef salphumatti qarshii baafachuu yeroo barbaadu baankii barbaade deemeetiin baafachuu danda'a. Namoonni baay'een immoo baadiyyaa keessa kan jiran salphumatti mana bukuusaa dheequudhaaf ni rakkatan. Bilbilaan hin qaban yoo ta'e yookaan immoo koodii bilbila isaanii irratti appilikeeshinii bilbila isaanii irratti bifa dijitaala ta'een kanaan dura hin hidhamne yoo ta'e jechuudha. So kana hir'isuudhaaf jecha magaalaa fi lammiilee magaalaa fi baadiyyaa gidduu jiraatan egaa babal'isa qoqqoodamiin jiru kana hir'isuudhaaf akka hojjechaa jiranidha kan ibsan jechuudha. Inni biraa immoo carraa walqixxummaadhaa akka argataniif egaa lammiileen diinagdee dijitaalaa kana keessatti walqixxummaadhaan wanta hunda irratti iyyuu fayyadamuu akka dandeessan. Yeroo ammaa kana baankiiwwan akkaawuntii baankiiwwan kanneen qabdan taanaan fakkeenyaaf mana jireenyaa inni qabdan yoo ta'e kaartaa isaa yoo qabaatan konkolaataa ni bitadha yoo ta'e yoo kan jettu taate ulaagaa jedhame yoo kan guutu taate qarshii jedhame san ja'aan qusachuu yoo kan dandeessuu fi akkanumallee kaartaa manaa yoo kan qabaatu taate baankii kamiyyuu deemtee konkolaataa bitachuu dandeessa. Konkolaataa sii bitee siif kennuu danda'a. Maaliif asitti riskii manaa kaartaa manaa inni kennitaa fi ergasii immoo ja'aan hangam qusachuu akka dandeessu parsantiidhaan baankiin istiraatiijii sii kaa'eetiin jira. Istiraatiijii sanarraa ka'uudhaan konkolaataa bitee baankiiwwan sii kennaa jiran namoonni akkasitti konkolaataa bitatanii itti fayyadamaatiin jiranii. So kanaaf maalidha namoonni baay'een carraa kanatti akka fayyadamanii fi walqixa ta'anii akka fayyadamanii fi akka hojjetaa jiranidha kan ibsamu jechuudha. Lammaffaan immoo amantaa'uu yeroo jennu maalidha? Namoonni kanaan dura baankota garaagaraa irraa namoonni keessattuu jenereeshiniin ammaa kun barnootaan kan wal qabate waan baay'ee ni beeka. Jenereeshinii kanaan dura ture garuu dhimma kana irratti xiqqoo ishee amantummaa dhabuun ni jira. Moobaayil baankingii baradhaayyuu osoo jedhanii moobaayil baankingii itti fayyadama isaanii hin beekani. So kanarraa ka'uudhaan maalidha? Asirratti namoonni akka amananii lammiilee hundumtiniyyuu sirna dijitaalaa kana akka itti fayyadaman taasisuu keessatti gahee mataa isaa taphachuu akka qabudha kan ibsamaatiin jiru jechuudha. Egaa hangi
kan turus jechuudha. Wal quunnamsiisuun kun kan turu hanga sadaasa soddoma yookaan immoo Magaabitii 30 jennamti. So hanga sitti qofa jechuudha. Achiin booda wal quunnamsiisuu gonkumayyuu hin dandeessanii. Hanga sitti wal quunnamsiiftanii maallaqa keessan sochoosuu dandeessan. Hanga sitti sochoosuu ni danda'a namni kamiyyuu. Garuu hanga sitti wal quunnamsiiftan yoo ta'e Magaabitii yookaan sadaasa soddomaan booda akkaawuntii keessan irratti maallaqa argamu sochoosuu gonkumayyuu hin dandeessanii jechuudha. So kan sana dura maal gochuu qabdanii maallaqa keessan sochoosuudhaaf bifa sirrii ta'een akkaawuntiiwwan keessan sochoosuudhaaf dijitaala taasisuudhaaf faayidaa keessan qabatanii mana baankii deemu yookaan immoo liinkiiwwan jira. Baankonni 12 ifoomsaniitiin jiran. So baankiiwwan biyya keenya keessatti argaman baay'eetu argama. Isaan keessaa 12 liinkii isaanii ifoomsaniitiin jiran. Liinkii isaanii itti fayyadamuudhaan direct wal quunnamsiisuu ni dandeessan. Mana keessan teessanii bilbila keessan qofatti fayyadamuudhaan salphaan liinkii isaanii fayyadamtanii liinkii isaanii faan nambarii yookaan fiin nambarii kan jedhamutu asirratti argama. Isa itti galchuudhaan dijitii 16dha. Lakkoofsa bilbilaa keessatti galchitanii foormii tokko ni jira. Kanarratti akka viidiyoo isiniif hojjedhu barbaadan immoo yaada keessan naa qooduu dandeessanii. So kanaadha. Asirratti of eeggannoo isin gochuu qabdan xumura irratti isiniin haadha qabu. Yeroo baay'ee namoonni baay'een carraa kana kanneen yoo uumamutti itti fayyadamuudhaan namoota dogongorsiisuu irratti argaman namoonni akkasitti nyaatamanis jiranii. So kanaaf of eeggannoo isin gochuu qabdan maalidha? Namni kamiyyuu akkaawuntii keessan kan baankiidha. Kan baankii daldalaas ta'uu danda'a, Oromiyaa ta'uu danda'a, Awaash ta'uu danda'a, Siinqee ta'uu danda'a, baay'eetu jira. Baankiiwwan kanneen wal si quunnamsiisa. Qarshii hanganaa qofa naa kafali. Kafaltii hanganaa yoo raawwatte wal isin quunnamsiisa jedhanii namoota gara keessan dhufan gonkumayyuu tokkorraayyuu yaada kana fudhatina. Yoo barbaadan mana baankiidha dhiqaatii ofii keessanii wal quunnamsiifadha. Baankii dhiqaatii direct jechuudha. Lammaffaarratti immoo baankonni 12 kan ta'an liinkii isaanii qopheessaniitiin jira. Viidiyoo akka irratti isiniif hojjedhu yoo barbaadan yaada keessan naa qooduu dandeessan. So liinkii isaanii fayyadamaatii bilbila keessan qofatti fayyadamaadha. Ergasii immoo faayidaan dijitaala ammaan booda dijitaala rakkoota kan qabu sistema keessa jiru. Akka kanaan dura waraqata namni fedhi barreessee sii kennuu danda'u. Inni kun dijitaalaadha. So al tokko qofa baafata namni haaromsuu kan danda'amu waggoota dheeraadhaaf si tajaajila. So kanaaf maal gochuu qabdanii wanti isin beekuu qabdan namni kamiyyuu osoo isin gidduu keessan seenee ofii keessanii bilbila keessan qofatti fayyadamuudhaan faayidaa keessanii fayyadamtanii mana keessan teessanii approved godhachuu dandeessan, wal quunnamsiisuu dandeessan. Akkaawuntiiwwan keessan kan baankii garaagaraa kana faayidaa keessan wajjin wal quunnamsiiftanii approved gootanii maallaqni keessan akka socho'u akka barbaadanitti itti fayyadamu haaromsuu ni dandeessanii jechuudha. So kanaaf of eeggannoo godhaa. Namni kamiyyuu iccitii fakkeenyaaf namoonni baay'een teebir fakkeenyaaf baankii akkaawuntii daldala Itoophiyaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan qabaatu ta'e si sirreessa sin jedhanii si sirreessuudhaaf immoo dirqama maal si gaafata OTP maal kanatu jira kana hundayyuu ni beekaa jechuudha. Yeroodhaan booda hack ta'uu danda'a yookaan immoo salphaamatti maallaqni keessan sun saamamuu danda'a. So kanarraa of eeguudhaaf dirqama maal gochuu qabdan? Qaama lama qofatti fayyadamuu qabdan. Tokkoffaa damee itti banattan baankii dhaqu. Lammaffaa immoo liinkii isaan kaa'anitti fayyadamuudhaan faayidaa keessanii fayyadamtanii banachuu carraa kana lama qofatti fayyadamaadha. Namni kamiyyuu wal si quunnamsiisuu irraa fudhateen aanarraa kaasee jechuudha. So kanaaf maaliifi of eeggannoo gochuudha. Wantichi maallaqa guddaa namoota irraa qabantu jira. So namoonni baay'een dogongoramaatti jiranii. Namoonni baay'een immoo baankirraa si bilbilee akkana dijitaala wajjin si quunnamsiisuudhaaf wal si quunnamsiifnee akkaawuntii kan keessi haaromsinaa faayidaadhaa wal quunnamsiifnaa dijitaal faayidaadhaa wal si quunnamsiifnaa wanti jedhamu baay'eetu dhufaatiin jira. Egaa yeroo adda addaa wantoonni akkana kanneen yoo kan uumaman ta'e information babal'aa kanaan yeroo hundayyuu isiniin dhaqaban baay'een keessan ni beektanii so irraa fayyadamaa jechuu barbaada. Kanarraa fayyadamuun egaa ergaa kan koo kanarraati baankiiwwan 12 ta'an liinkii isaanii chaanala kan koo telegiraama irraan ergattanii achirra seenuudhaan salphaatti dijitaal faayidaa keessaniin baankii keessan kan barbaadan akkaawuntii keessan wal quunnamsiisuudhaan approved godhatanii haaromsuu ni dandeessan. Kanarraa asirratti umree jira. Yeroo biraa viidiyoo biraatti wal argina hanga sitti nagaa hanaa turaa sidin jecha warroonni YouTube channel kana farootatan subscribe like share gochuun irraa fatina. Yeroo biraa viidiyoo biraatti wal argina hanga sitti nagaa keessan jiraadhaa.